daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne dhiyeessuutti dursa oduu ijoo. Irree abdii fi gaachana saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyi 100 ol daaraa buturoo taasisuun ifoome. Tiksitoota impaayiraadhuma kana keessatti qondaalli waraanaa buleessi bilxiginnaa tokko akka argamu immoo dhagahameera. Bal'ina isaa immoo isinis ni dhageessu. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti lafa loltoota waraanaa irratti madaa'aniif kennuuf waadaa galee kennuu dhabuu wajjin wal qabatee loltoonni madaa'anii magaalattiitti argaman gaaffii isaanii kallattii garaagaraan gaafachuu itti fufan. Hiriira mormii dabalatee tooftaalee garaagaraa fayyadamuun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Bal'ina isaa ni balballoomsina. Baqattoonni Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiran yoo xiqqaate 65 ta'an daddabarsa godhachuu sammuu namaa haadhochuutiin adabbiin du'aa akka isaan mudatu dhaabbanni mirga namummaa falmuu Human Rights Watch beeksise. Dhaabbatichi akka beeksisetti maddeen dhimmichatti dhiyoo ta'an akka itti himanitti ji'a darbee eebila 13/2008 akka lakkoofsa impaayiraattiitti lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiran 3 ajjeefamaniiru. Kanas qindeeffanneerraa ni balballoomsina. Saalsaayii Wayyaanee Tigraay tattaaffii abuutiin mana marii mootummaa naannoo Tigraay kan duraan hojii dhaabee ture deebisee jalqabsiisuuf aangoo mootummaa naannoo of harkatti deebifachuuf taasisaa jiru ifatti morme. Saalsaayii Wayyaanee Tigraay dabalataan mootummaan ce'umsaa kan hunda hirmaachise akka hundaa'u waamicha dhiyeesse. Kanas qabanneerraa ni balballoomsina. Imala gara Chaayinaatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi taasisanii fi mariin Shii Jinpiing wajjin taasisan haalaan eegamaa jira. Marii dura waraanaa Iraan wajjin Yuunaayitid Isteetsitti jirtu furuuf deeggarsa pirezidaantii Chaayinaa waan barbaadan akka itti hin fakkaanne Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Gabaasa bal'aa dhimma kanatti qopheeffanneerra isin biraan geenya. Odeeffannoo wayitawaa impaayiraattii Oromiyaa keessaa argachuuf tola YouTube chaanalii kanaa sabiskiraayib, laayik, sheer taasisaa jechaan gara bal'ina oduutti isin ceesisa. Irree abdii fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota faashistii Abiyyi 100 ol daaraa buturoo taasisuu ifoomse. Tiksitoota impaayiraadhuma kana keessatti qondaalli waraanaa buleessi bilxiginnaa tokko akka argamu dhagahameera. Irree fi gaachanni sabichaa waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddugala Oromiyaa gaafa caamsa 9/2026 lixa shaggar aanaa Gindabarat magaalaa Culluuttee jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfateera. Abdiin saba Oromoo boon tarkaanfii murna bilxiginnaa irratti fudhate kanaan loltoota Abiyyi Ahmad irraa 50 ol ajjeesuun 35 yoo madeessu loltoota faashistii Abiyyi 7 ammoo fayyaatti harkaan qabeera. Warra du'an keessaa qondaalonni waraanaa bilxiginnaa sadarkaa itti aanaa shaalaqaa tokkoo fi kan booji'aman keessaa ammoo ajajjoonni 12 akka argaman waraanichi ifoomse. Kana malees meeshaa waraanaa diinni baattee uummata Oromoo ittiin irraa turte irraa hiikeera. Gama meeshaatiin qawwee Akamaa 32, rasaasaa Asakaamaa 2500, boombii harkaa 16, dookimentii gola diinaa hedduu fi hidhannoo hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Waraanni murna bilxiginnaa tarkaanfii kanatti kan dalalee meeshaalee gurguddoo akka taankii, marfii, Zu-23 fi moortiraa uummata irratti dhokaasaatu maddeen gabaasaniiru. Bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zooniin giddugala Oromiyaa tarkaanfii kaaba shaggar aanaa Dagam gandaleen Manciraqii jedhamu keessatti caamsa 1/2026 fudhateen injifannoo argateera. Abdiin saba Oromoo tarkaanfii kanaan waraana murna bilxiginnaa irraa loltoota 15 ajjeesuun 22 yoo madeessuun 3 ammoo fayyaatti harkaan qabe. Woboon yeroo tarkaanfii kanaa fudhatu osoo diinni halkan da'oo godhattee uummata hararuuf deemtu dursee hattee itti hidhee sagantaa ishee fashaleessuun haala kanaan injifannoo gonfateera. Kana malees meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa diinaa harkaa hirkachuus danda'eera. Isnaayiparii tokko qawwee Akaamaa 12 dabalatee meeshaalee dugda diinaa irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromootiif taasiseera. Waraanni murna bilxiginnaa tarkaanfii woboo kanaan kan guddoo miidhamte yommuu ta'u, kan irraa hafte ammoo magaalaa Alii Doroo jedhamutti akka baqattee barameera. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu lafa loltoota waraanaa irratti madaa'aniif kennuuf waadaa galee kennuu dhabuu wajjin wal qabatee loltoonni madaa'anii magaalattiitti argaman gaaffii isaanii kallattii garaagaraan gaafachuu itti fufan. Hiriira mormii dabalatee tooftaalee garaagaraa fayyadamuun sagalee isaaniis dhageessisaa jiru.
bulchiinsi magaalichaa jalqaba irratti loltoota kanneen doorsisuun doorsisa bulchiinsa magaalattiitiin of duuba deebi'uu dinnaan tibbaa darbee bulchiinsi magaalattii walitti qabee dhiyeenyatti akka lafa kennuuf waadaa seeneefii ture. Haa ta'u malee maddeen akka himanitti bulchiinsi magaalattii sossobbii afaanii malee haga ammaa gara tarkaanfii qabatamaatti hin seenne. Loltoonni faashistii Abiyyi yaada miidiyaa hawaasummaa irratti qoodaa turaniin kadhattuu taane jechuun gaabbiin quba nyaachaa jiru. አንድ መከላከያ ሰራዊት ጀግና ተብሎ ተጨብጭቦለት ገብቶ እኛ ስንገባ እኮ እናውቃለን እኮ ምን እንዳስገባችሁ እናውቃለን። ለምን ቆስለን ስንወጣ እንደዛ አይታዩንም? ለምን ቆስለን ስንወጣ አንከበርም? ለምን ቆስለን ስንወጣ ምን ማያስፈልገን መንግስት ለኛ ያለ ነገር ለምን አይሰጥንም? ለምን እንለምናለን? ለምንስ ለማኝ እንሆናለን? Baqattoonni Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiran yoo xiqqaate 65 ta'an daddabarsa hojii sammuu namaa hadoochuutiin adabbiin du'aa akka isaan mudatu dhaabbanni mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksise. Dhaabbatichi akka beeksisetti maddeen dhimmichatti dhihoo ta'an akka itti manitti ji'a darbe jechuunis eebila 13 bara 2018 akka lakkoofsa Impaayirtiitti kaaseen lammiilee Itoophiyaa 3 Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamaniiru. Yeroo ammaa kana lammiilee Itoophiyaa biroo 65 yakka wal fakkaataa malee akka Hamis Musaayit keessatti ajjeefamuu eeggachuudha. Akka jiran ibsameera. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruun kanneen murtiin du'aa irra jiran gariin biyyaa baqataniiru. Gabaasni tokko tokko akka jirutti lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa du'aan adabamanii 200 ol ta'uu danda'a. Namoonni hidhaman harki caalaan isaanii yeroo Saawud Arabiyaa seenan jimaa qabatanii argaman. Jimaan Itoophiyaa fi Yemen keessatti bal'inaan kan qabamu ta'uu Saawud Arabiyaa keessatti sababa waraadaa wajjin wal qabatu akka gocha hamaa ta'etti ilaalamuun du'a nama adabsiisa. Akka maddeen dhaabbatichaa ibsanitti namoonni hidhaman kunneen Saawud Arabiyaatti jimaa qabachuun du'aan akka adabamu quba hin qaban turan. Gariin ammoo namoota kontirbaandistootaan gara Saawud Arabiyaa seenuuf dirqaman. Hidhamtoonni kunneen bakka bu'ummaa seeraa fi afaan hiikaa gahaa akka hin arganne akkasumas yeroo gaaffii deebii taasisanitti reebichaa fi miidhaan irra ga'uun isaas himameera. Hidhamtoonni kunneen erga hidhamanii as daawwannaa maatii tokkollee hin argannee fi qondaaltota konsilaa Itoophiyaa Saawud Arabiyaa wajjin akka waliin quunnamnes himameera. Dhaabbatichi adabbii du'aa haquuf carraaqqiin bal'aan akka godhamu gaafate. Saawud Arabiyaatti waggoota darban keessaa lakkoofsi ajjechaa haalaan kan dabale yommuu ta'u bara 2025 qofaa namoonni 356 ajjeefamaniiru. Saalsaayii Wayyaanee Tigraay tattaaffii abbootiin mana marii mootummaa naannoo Tigraay kan duraan hojii dhaabee ture deebisee jalqabsiisuu fi aangoo mootummaa naannoo harkatti deebifachuuf taasisaa jiru morme. Saalsaayii Wayyaanee Tigraay dabalataan mootummaan ce'umsaa kan hunda hirmaachise akka hundaa'u waamicha dhiyeesseera. Ibsa caamsaa 1 bara 2026 baase keessatti Saalsaayii Wayyaanee Tigraay walga'ii fi marii mata duree mootummaa dhaabbataa deebisanii hundeessuu jechuun qophaa'ee fakkeessaa jechuun mootummaa dhugaa seeraa fi naamusa irraa maqe jechuun ibseera. Paartiin kun abbootiin rakkoo seenaa fi gidiraa uummata Tigraay akka meeshaa siyaasaa itti fayyadamuun aangoo karaa doorsisaa fi humnaa qabachuuf yaala jechuun qeeqa isaa irratti dhageessise. Paartichi sirna diimokiraasii irratti hundaa'e osoo hin taane waggoota 30 oliif dhaabbanni kun siyaasa Tigraay dhuunfatee ammas garuu gara gareewwan wal morkatan aangoo humnaan qabachuu itti fayyadamanitti jijjiirame mootummaa keessatti mootummaa qawween akka murtaa'u taasiseera jedhe. Saalsaayii Wayyaaniin dabalees mootummaa duraan ture waliigalteen uummata bal'aan osoo hin gaggeeffamin deebisuun Tigraay gara rakkoo fi tasgabbii dhabuutti geessa jechuun akeekkachiise. Akkasumas mootummaa ce'umsaa hunda hirmaachisee qaamolee Tigraay hunda bakka bu'uu hundeessuun furmaata mootummaa keessaa fi nageenya waaraa fiduu danda'u qofaadha jechuun ibseera. Kunis jireenya uummata Tigraay tikfachuu tokkummaa deebisuu marii biyyaalessaa dhugaa mootummaa keessatti jalqabuu fi bu'uura nagaa fi misooma yeroo dheeraa kaa'uuf murteessaa ta'uu ibse. Ibsi kun yeroo mootummaa fi siyaasa Tigraay keessatti walitti bu'iinsi dabalaa jiru keessatti kan bahedha. Imalli gara Chaayinaa pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi mariin Shii Jinpiingii wajjin taasisan haalaan eegamaa jira. Marii duraa waraana Iraan wajjin Yuunaayitid Isteetsitti jirtu furuuf deeggarsa pirezidaantii Chaayinaa waan barbaadan akka hin fakkaanne Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Iraan hoolaa Hormuuz karaatti boba'aan addunyaa dhibbeentaan 20 gabaaf keessa darbu cufuu ibsiteetti. Dhimma Iraanii wal qabateetti waan deeggarsa deenu hin fakkaatu asinis ta'e achiin ni moona. Kan nagaas ta'e karaa biraa jechuun Doonaald Tiraamp riippoortarootatti dubbatan. Erga biyyoota lamaan gidduu waliigalteen dhukaasa dhaabuu eegalee bubbulus biyyoonni lamaan wal duraa dhaabbannaa xumuraa itti tolchuun hin milkoofne. Iraan immoo Iraaqii fi Paakistaan wajjin waliigaluun akka boba'aa fi gaazii homaa hoolaa Hormuuziin dabarsan gochaa jirti jedhu kanneen keessa beekan. Akka maddeen jedhanitti biyyoonni kaanis faana wal fakkaataa hordofaa jiru. Kun ammoo Iraan hoolaa Hormuuz akka to'attu haala mijeessaaf jedhama. Hordoftoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanidha. Inni kana fakkaata ture. Oduu biraan hanga walitti deemnutti nagaa ta'a. Agadagaa.